hanga manguddicha Daawud Ibsaa live TV irratti itti iyyanutti dogongora guddaa ture nan yaadadha. Obbo Daawud bira dhaqee confidently Abiyyi fi Lammaan ejjennoo ani qabuu fi ati qabdu irraa addan qabanii waa'ee nagaa Oromiyaa irratti jedhee yeroon itti mormuun yaadadha. Abdii Raggaasaa nan beeka kanaaf na aarsa bira. Kijibdi beeyta ina fuufti warri amma odeessituuni. Gaafa waraana san galchuudhaaf nagaa buusuudhaaf deemnu warra gaafsan akkamitti nageenyi bu'a. Boorana gaafa dhabne bee miliyoonaan kafalanii waraanni akka hin galle qondaalonni mootummaa har'a abaa warratti qofa qaban kun Abdii Raggaasaa garuu hamma xoollay deeme kaambii laalee durarraa koree keessas waan ture. Koree eeganu seenne boodas gaaf tokko yoo rakkoon uumamee san qalle haa deemnu rakkoo kana furuu qabna gaafa nan jedhuun nyaata qophaa'ee bahe afaan kaachuu dhiiseen wajjin deeme. Akka itti inni waraana galee miidhaa fi dhiibbaa irratti godhameen dallane san itti qabbaneessan yaadadha mooraa san qalee keessatti. Abdii Raggaasaa nama taphaatii miti. Nama loltummaa keessa yeroo dheeraa ture, hoggansa keessa nama dheeraa ture. Lolli gahee jira. Qabsoo nagaatti ce'uu qabna jedhee nama hojiitti jiru wajjin hojjetaa turedha. Kan nama biraan beeku Abdii Raggaasaa waan isaan jedhan kana keessa hin seenuun nan mallatteessa kana. Maaliif wal beeyna waliin hojjechaa turre. Soba kun wanni akkasitti isaan oofan. Abdii Raggaasaa saniif miti kan hidhan sitti hima. Imaammata Oromoo qoqqoodanii laaffisanii filannoo kana ittiin hatan kan barbaadaa jiran. Naannoo namatti buusuu barbaadan. Walitti buusuu barbaadan. Bitachuu barbaadan. Doorsisuu barbaadan. Abdiin bitamuu dide doorsifamuu dide. Kanaaf fuudhanii itti maxxansanii deeman malee waan Abdii Raggaasaatiin wal qabatu miti. Si icciitiin jiru warri kana maaliif akkana godhatan? Waraana isaanii wal lolaa jiru kana kan hogganaa jiru Marroo Dirribaati. Waan icciitii maa godhan? Miidiyaan interview kennaa jira. Kun dhugaasaa bakakkooti. Mootummaan akka kalees jedhe torban lamaanitti dhukkee irraa kaaseetiin harka kennisiisa jedhee yoo sun dalaguu fi dide nuun dalayne jechaa jira miti poolis komishinerichi Wallaggaa Afran keessatti Gujii keessatti misooma hojjetaa hin jirru dadhabne jechaa jira. Eega akkas taate miskiin Abdii Raggaasaa qabsoo nagaatti jiru maaliif dararan? Dhaqanii Marroo Dirribaatii fi dhugaasaa bakakkoo wajjin kallattiidha yoo qaama sadaffaatiin haasaa keessa galuudha. Sanii miti ka barbaadan. Isaan ka barbaadan sanii miti. Isaan rakkoon isaanii rakkoo waraana saniiti miti. Waraanni sun akka galus waan barbaadan natti fakkaatu. Maaliif akka hin galle gufuu guddaa kan nurra kaayaa ture jara mootummaa keessa jiru. Yoo yaadatte hagammaatiin yaadadha. Gaafa koree teeknikaa asii bobbaafne Abbaa Gadaa Bayyanaa fi Baqqalaa Anfaan gama dhihaaanii fi warri kun gama kibbaa deemnu akka nu bobbaane shira meenya shira ture keessaa tokko waraana amansiifne deemaa turre beeki galchuudhaaf. Mootummaan Itoophiyaa araara jedhamu kana quban qabuu jedhe Jeneraal Biraanuu Juulaa gadi ba'e. Wanni irratti ba'e Itoophiyaan kanumarra salphate sana irratti Itoophiyaan Press Agency irratti ba'e. Booda hoggaan gaafadhu waan hin ji'a dura kenne naan jedhe. Okay. Inni ji'a dura yoo ka kennu taate inni soba waan sobolee natti fakkaatu warri garuu gaafsan miidiyaa san irratti gaafsan baase gaafa nu deemu hennu. Yoo yaadatte Marroon miidiyaa irratti ba'e kana ka kenne. Asiin abbootiin gadaatiif koreen teeknikaa araarri bu'e jedhanii nu sobanii asiin garuu mootummaan araaruma kanaan beekuu jedha kanaafuu amanee hin galuu jedheeti kan gaafsan murteesse. Kanaaf shira guddaa Boorana gaafa dhayne maallaqa kafalanii warri achi jiru meeqa fiddee dhuftee naan jenna. Waraanni akka hin galle ammana kafalameera ati hoo galchuu meeqa kafaluu dhufte. Sadarkaa ammanatti deeman. Araarri akka bu'u waan hin barbaadiniif. Warra akkamiiti? Tokko Oromoon nagaa akka argatu kan warra hin barbaanne jira. Lammaffaa waan ammaa sana fiduuf deeman yeroo san dubbachaa sin ture na yaada yoo yaadatte. Wanni jarri kun nageenyi kun akka hin buune waraanni kun nagaan galee akka jiraatu hin goone. Baay'ee nagaan galuu qofaa miti. Itti aanaa Marroo gurbaa Diinaraas jedhamu ka nuti galchine Bishooftutti ajjeesanii bar humna poolisiitiin. Nama nagaa eeggumsa mootummaa jala jiru humna mootummaatiin ajjeesanii bar. Waraana bakka adda addaatii gale meeqaan tamtuudhaa jira. Araarri akka hin buune humna hin barbaanne jira kana. Maaliif? Sababatti fayyadamanii adda bilisummaa Oromoo paartilee kaanis geemii keessaa baasuudhaaf. Maaliif namni waan beeku godha. Waanuma Mallas Anfaan 91-92 godhan san riipilee godhuu barbaadanitti malee Abdii Raggaasaa nama
darree akka isaa yaadanii akka hin taane uummanni Oromoo beekuu qaba. Har'a yeroo geessee ilaaltu murtii keessatti yookiin sochii goote sanatti gaabbita. Dongorri guddaan goone takkittiidha. Obboleeyyan keenyatu aangoo qabate ilaalcha dongoraas yoo kan qabaanu taate wantoota bu'uuraa irratti walii galla hidhee yaadaa ture. Oromummaa irratti walii galla. Tokkummaa Oromoo irratti walii galla. Fuulduree Itoophiyaa haqi Oromoo keessa eegame irratti walii galla. Eenyutu aangoorra jiraata ilaalcha kan paartii kamtu mo'ataa irratti walii galuu dhabuu dandeenya. Garuu hogganoota Oromummaa qabanii wajjin haasayaa turre nan yaadadha. Obbo Daawud bira dhaqee confidently Abiyyi fi Lammaan ejjennoo ani qabuu fi ati qabdu irraa addan qabanii waa'ee nagaa Oromiyaa irratti jedhee yeroon itti mormuun yaadadha. Dongorri guddaan nuti goone warri aangoorra bahe ilmaan Oromooti. Kaleessas dhiibbaa wayyaanetiitu hacuuccaa wayyaanetiitu Oromootti isaan jallise malee Oromoon akka miidhamu, Oromoon akka cunqurfamu, Oromoon lola keessa akka galu, tasgabbii akka dhabu hin barbaadan jedhee hin shakkine. I trusted them. Dongorri ani argachi. Isaan amanuun dogoggora amma. Dongora guddaa ture. Maaliifi isaan yeroo bitatanii aangoo gadi cimsachuu malee biyyi kunis uummanni keenyas gama dimokiraasiitti akka cehu fedhii qabaachaa akka hin turin mul'ataa ture yeroo sanitti. Yeroo tokko beektaa willful ignorance waan jedhamu jira. When you want to believe nageenyi biyya kanatti akka bu'u ce'umsi keenya nagaan akka ce'u akka godhamu hireen Oromoon dhiiga isaatiin fide kun akka milkaa'uuf hawwii guddaa qabaachaa waan turreef yoo yaadatte gama jalqabaa irratti Abiyyi mormaan ture. San hunda dhiifne wanni kun milkanaa'uu qabaa jennee cichine hanga manguddicha Daawud Ibsaa live TV irratti itti iyyanutti kan deemne garaagarummaa fedhes yoo qabaanne tarii jarri kun walitti aaree wal amanuu dhabaniiti malee Oromummaa irratti Oromiyaa irratti nagaa irratti garaagarummaa hin qabanii jedhee waan yaadeef san dhiibaa turre leessan lardu baranneerra. Oromoo fi waa godha jechuun biyya diiguudha. Kan biyya diigu warra maqaa Itoophiyaa jala dhokatee biyya saamu ummata ajjeesu abbaa irrummaa hojjechuu barbaadudha. Kakuun maqaa Itoophiyaatiin godha waan biraan beekan waanuma abbootiin irree isaan dura godhan san irra deebi'anii isaan illee irsoo mimokkiruu jira tokko jiraan. Sanuma irra deebi'anii ittiin deemuudhaaf wixxifataa jira. Itoophiyummaa nama nyaata bineensa akka mangistuu uummata fixaa ture san akka gootaatti faarsitee kaarramaarra irratti yaadannoo isaa dhaabuu barbaaddu osoo hin ta'in miidhaa ajjeechaa duguggaa sanyii Somaalota irratti godhame san dhugaa galchitee Somaalonni qe'ee isaanii irratti ufiin of bulchaa Itoophiyaa keessatti akka lammii biyya alaatiitti osoo hin ta'in akka lammii biyya kanaatitti walqixxummaan kabajaman san jaaruu barbaanna.